ilaalchota diimokiraasiin ittiin hubatamu 3.5 irratti diimokiraasiin adeemsa moo bu'aadha jettanii yaadduu jedha gabaabinaan maal isinitti fakkaata? Diimokiraasiin karaalee lamaan hubatamuu danda'a. Isaanis diimokiraasii adeemsaa fi diimokiraasii bu'aati. Haala kamiin hubachuu dandeenya? Diimokiraasii karaalee lamaan hubachuu dandeenya jechuudha. Karaalee lamaan hubachuu dandeenya. Innis diimokiraasiin bu'aa fi kan adeemsa jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Diimokiraasiin adeemsaa maalidha? Diimokiraasiin adeemsaa haalaa fi adeemsa bulchiinsa mootummaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Haalaaf adeemsa maalii irratti xiyyeeffata? Haalaaf adeemsa bulchiinsa mootummaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kan irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Qajeeltoon diimokiraasii adeemsa hirmaannaa, walqixxummaa siyaasaa fi bulchiinsa garee guddaa fa'i jechuudha. As jalatti qajeeltoon diimokiraasii kanneen kamidha? Adeemsa ni qabaata, hirmaannaa uummataa ni qabaata, walqixxummaa uummataa ni qabaata, siyaasaa fi bulchiinsa garees guddaas ni qabaata jechuudha. Sirna bulchiinsa garee guddaas of keessatti ni qabaata jechuudha. Diimokiraasiin filannoo walabaa uummatni bakka bu'oota isaa filachuuf taasisuun ibsamaa jechuudha. Diimokiraasiin gabaabinaan maaliin ibsama? Adeemsa filannoo walabaatiin ibsamaa jechuudha. Filannoo walabaa jechuun diimokiraasii kallattiis yoo ta'e diimokiraasii bakka bu'iinsa uummati maal taasisuutu irra jiraata? Filannoo filachuutu irra jiraata jechuudha. Ilaalchi kun adeemsi filannoo aangoo dabarsuuf murteessaa ta'uu fi sirna hordofamu akka qabu irratti xiyyeeffata jechuudha. Sirnaan hordofamuu qabaachuu qabaa jechuudha. Diimokiraasii erga jennee kallattiidhaanis haa ta'u kan al-kallattii maal ta'uu qabaata? Aangoo walirkaa fuudhanii inni injifate aangoo isa injifatame irraa fudhachuu, yeroo barbaachisaa ta'etti filannoo yeroo isaatti geggeessuu, sirnaan waan barbaachisu hordofuudhaan tajaajiloota barbaachisoo uummataaf dhiyeessuun kunneen hundi adeemsa diimokiraasii. Adeemsi filannoo keessa darbuu agarsiiftuu bu'uura diimokiraasiiti jechuudha. Filannoo keessa darbuun yookiin immoo adeemsi filannoon ittiin geggeeffamee xumuramee gara bu'aa isa itti aanu ittiin beeksisamu kun bu'uura maaliiti yookiin agarsiiftuu maaliiti? Agarsiiftuu diimokiraasii adeemsaati jechuudha. Diimokiraasiin bu'aa hawaa maalidha? Diimokiraasiin adeemsa fakkeenya filannoo yoo fudhannee ilaalleerra kan bu'aa hoo isa kamidha yogguu jennee ilaallu ilaalchi diimokiraasii bu'aa immoo waan mootummaan qabatamaan hojjetu irratti fuulleeffataa jechuudha. Qabatamaan wanta mootummaan irratti hojjetu fi bu'aa qabatamaa inni buuse irratti kan xiyyeeffatudha. Kunis imaammanni hojiirra oolu qajeeltoo diimokiraasii waliin wal simuu qabaa jechuudha. Imaammanni hojiirra oolu sun maal ta'uu qaba? Qajeeltoo diimokiraasii sana wajjin wal simuutu irra jiraata jechuudha. Akka ilaalcha diimokiraasii kanaatti bu'aan filannoo uummataa bakka bu'a jedhamee yaadamaa jechuudha. Akka ilaalcha diimokiraasii kanaatti maal bu'aan filannoo eenyuun bakka bu'a jedhamee ilaalama? Uummata bakka bu'a jedhamee ilaalamaa jechuudha. Yookiin bu'aa filannoo uummataati jedhamee ilaalamaa jechuudha. Adeemsa bulchiinsi mootummaa dhimma siyaasaa gaggeessu keessatti uummanni sagalee isaa qabatamaan ibsachuu danda'uu qabaa jechuudha. Uummanni sagalee isaa bifa barbaachisaa ta'ee fi fedhii isaa irratti hundaa'een ba'ee ibsachuu danda'utu irra jiraata jechuudha bu'aa qabatamaa agarsiisuudhaaf. Diimokiraasiin akkanaa diimokiraasii qabatamaa jedhamuudhaanis ni beekamaa jechuudha. Inni kun diimokiraasii qabatamaadha jennee gabaabinaan ibsuus ni dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee diimokiraasii bu'aa irratti xiyyeeffate jechisiisuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namooti umuriin isaanii ga'eessa ta'e hundi ba'anii filatan jechuun filannoon sun filannoo bu'aa diimokiraasii bu'aadha jechuu dhiisuu dandeenya yookiin immoo kan adeemsa diimokiraasii fi diimokiraasii bu'aa jennu sana keessatti hammachiisuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Diimokiraasiin bu'aa jira jechuudhaaf bu'aan filannoo jijjiirama qabatamaa kanneen akka walqixxummaa siyaasaa, guddina diinagdee fi kan biroo fiduu qabaa jechuudha. Inni kun maal fiduu qaba? Siyaasa jijjiirama walqixxummaa siyaasaa qabatamaa ta'e
fiduu danda'uutu irra jiraata. Guddina diinagdee qabatamaa ta'e fiduutu irra jiraata. Tajaajiloota kanneen biroos qabatamaan lafatti argisiisuu danda'uutu irra jiraata. Yeroo kana diimokiraasii bu'aa qabatamaa fide jennee ibsuu dandeenya jechuudha. 3.6 irratti muuxannoowwan diimokiraasii xabboo ka jedhu ilaalla. Muuxannoowwan diimokiraasii xabboo jechuun yookiin diimokiraasii xabboon beekumsa aadaa hawaasaa ta'ee sirna hawaasni murtee kennuu, waldhabdee hiikuu fi hooggansa kennuu irratti gargaaramaa turee fi ammas hojiirra oolaa jirudha jechuudha. Sirni kun aadaa hawaasaadha jechuudha. Aadaa hawaasa keessa kan jiruu fi hawaasni itti fayyadamaa kan turedha jechuudha. Maal gochuudhaaf? Waldhabdee hawaasaa hiikuudhaaf akkasumas hooggansa waliif kennuudhaaf ittiin gargaaramaa kan turee fi ammas bakkoota tokko tokkotti hojiirra kan oolaa jirudha jechuudha. Kun beekumsa aadaa durii uummati keenya itti fayyadamaa turedha jechuudha. Afrikaa keessatti jalqabbii sirna siyaasaa ammayyaadhaan dura jaarmiyaalee fi sirni hooggansaa hawaasaa akka ture ni beekama jechuudha. Diimokiraasiin ammayyaa kun osoo hin dhufiin dura hawaasi keenya ittiin fayyadamaa kanneen turedha jechuudha. Diimokiraasii xabboo kan jennu Afrikaa keessatti jalqabbii sirna siyaasaa ammayyaan dura jaarmiyaalee fi sirni hooggansa hawaasaa akka ture ni beekama jechuudha. Hawaasni bakkaa bakkatti sirna mataasaa ittiin wal bulchaa ture ni qabaataa jechuudha. Yeroo ammaas Itoophiyaa dabalatee biyyoota sirni hooggansa hawaasaa sirna hooggansa ammayyaa waliin hojjetaa ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti sirna gadaa akkuma jiru uummati keenya sirna gadaanis wal bulchaa diimokiraasiidhaanis wal bulchaa jira jechuudha. Lammanuu wal maddii deemsisaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessattis sirni bulchiinsa ammayyaa hojiirra oolaa jiraatus jaarmiyaaleen aadaa, siyaas dinagdee hawaasummaa qajeelchuun qaawwa caasaa dhaabbilee mootummaa idileetiin uumaman guutuudhaan gahee taphataa jiru jechuudha. Hanqinaalee akka dhaabbileen mootummaa qaban cufuudhaan uummati akka tajaajila barbaadamu argatu taasisaa jiru jechuudha. Akkasumas hawaasni siyaas dinagdee keessatti bifa gaarii ta'een akka hirmaatu jaarmiyaaleen kunneen ga'ee mataa isaanii taphataa jiru jechuudha. Kanaaf ammoo sirna gadaa akka fakkeenya diimokiraasii xabbootti fudhachuu dandeenya jechuudha. Sirna gadaa maal gochuu dandeenya? Akka diimokiraasii xabbachuu dandeenya jechuudha. Sirna gadaadhaan uummati keenya yeroo rakkoo isaa bakka namoota lama walitti fiduudhaan walitti araarsuudhaan beekamaa jechuudha. Kun jaarsummaan ibsama diimokiraasii xabboo ta'uusaa gabaabinaan akkaataa itti nutti agarsiisudha jechuudha. Uummatni Itoophiyaa jaarmiyaalee xabboo hawaasaa walitti bu'iinsa ittiin hiikkatanii fi hawaasa biratti fudhatama qaban hedduu qabu jechuudha. Biyya keenya keessatti uummanni jaarmiyaalee xabboo ta'an hedduu kan naannoodhaa naannootti adda adda ta'an ni qabaata jechuudha. Jaarmiyaaleen kanneen keessaa muraasni jaarsummaa uummata Oromoo, shimgilinaa uummata Amaaraa, yajookaa uummata Guraagee, deeyiraa cimmaa Walaayittaa, ennaashmaa Beenishaangul Gumuz, ba'ittoo Tigraay, mada'aa Affaarii fi heer Somaalee eeruun ni danda'ama jechuudha. Isaan kun bifa itti uummanni naannaasaa haala itti walta'a yookiin immoo ittiin rakkoo furaa turedha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kan naannoo Oromiyaa maadla kan Oromoo jaarsummaa jenneerra shimgilinaan jedhama naannoo Amaaraa keessatti, naannoo uummata Guraagee keessatti yajookaa jedhama, uummata Walaayittaa biratti immoo deeyiraa cimmaa jedhama, Beenishaangul Gumuzii biratti immoo ennaashmaa jennaa jechuudha. Uummata Tigraay bira yoo deemnu ba'ittoo jennaa jechuudha. Affaarii bira yoo deemnu mada'aa, uummata Somaalee bira yoo deemnu heer kan jedhamutu jira jechuudha. Bifa ittiin uummatni naannaa kanneen jiru rakkoo isaa ittiin furataa ture fi ammas ittiin furataa jirudha jechuudha. Jaarmiyaaleen hawaasaa kunniin dhaabbilee ammayyaa fi idilee kanneen akka manneen murtii cinatti dhimmoota adda addaa furuu keessatti gahee cimaa taphataa jiru jechuudha. Gahee cimaa taphataa jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti. Gara dhufaarra jalqaba irratti gaa diimokiraasiin jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalleerra gabaabinaan diimokiraasii jechuun jecha afaan Giriikirraa kan fudhatame ta'uusaa ilaalleerra. Hiikni isaa immoo diimokiraasiin maal akka ta'e bulchiinsa uummataa ta'uusaa deemoo fi kiraatas jecha jirurraa dhufe bulchiinsa uummataa akka isaan jedhaman gabaabinaan
ilaaluu dandeenya. Dimookiraasii mootummaa magaalaa Ateensi duriitti eegale jedhamee akka yaadamus ilaalee turre. Dimookiraasiin akaakuu bulchiinsa mootummootaa kan uummanni aangoo siyaasaa olaanaa keessatti qabaatudha jennee gabaabinaan ilaalleerra. Isaan kanneen ture kan boqonnaa 3 keessatti waliin ilaalle. Gama biraatiin wantoota muraasa nuti ilaalle dimookiraasiin kallattiidhaa fi alkallattii akka jirus ilaalleerra. Dimookiraasiin adeemsaa fi dimookiraasiin bu'aas akka jiru gabaabinaan ilaallee turre. Kanneen dimookiraasii bakkee gurguddoo lamattis qoodneerra. Dimookiraasii liberaalaa fi dimookiraasii hawaasummaa jedhuudhaan dimookiraasii liberaalaa akaakuu dimookiraasii ta'e bulchiinsa mootummaa dhimmoota hawaasa diinagdee gidduu akka hin seenne kan akka seenu hin jajjabeessu jechuudha. Dimookiraasii hawaasummaa keessatti immoo daandii jijjiirama kaapitaalizimii hordofuun walqixxummaa milkeessuu fi hawaasa gita maleessaa uumuu akka ta'e ilaallee jirra jechuudha. Gabaabinaan dimookiraasii adeemsaa fi dimookiraasii bu'aas ilaalleerra. Dimookiraasiin adeemsaa ilaalchota dimookiraasiin ittiin hubatamu dimookiraasii adeemsaa jalatti hojimaata mootummaa irratti kan fuulleffatu akka ta'ee fi dimookiraasiin bu'aa immoo raawwii fi bu'aa qabatamaa irratti kan xiyyeeffatudha jennee ilaalleerra jechuudha. Dimookiraasiin bu'aa raawwii fi bu'aa qabatamaa kan barbaadu yoo ta'u, dimookiraasiin adeemsaa garuu hojimaata mootummaa irratti kan fuulleffatudha jechuudha. Dabalataan dimookiraasii xobboo ilaalleerra. Dimookiraasiin xobboo beekumsa aadaa hawaasa keessa jirudha fi hawaasa ittiin fayyadamaa jirudha jennee gabaabinaan ilaalleerra. Gara gaaffilee keessa deebiitti yogguu deemnu dimookiraasiin Roomaa durii keessaa madde jedhamee yaadamaa jedha. Dimookiraasiin eessaa madde jenne Roomaa keessaa maddee jedha. Sobadha. Dimookiraasiin Ateensi keessaa madde malee Roomaa keessaa madde miti. Gaaffii lammaffaa ilaalchi dimookiraasii bu'aa irratti xiyyeeffate wantoota qabatamaa mootummaan hojjetu ilaalchi dimookiraasii bu'aa irratti xiyyeeffate wantoota qabatamaa irratti fuulleffataa jedha. Dhugaadha. Wantoota qabatamaa fi raawwii isaanii irratti xiyyeeffataa jechuudha. Sadaffaa dimookiraasiin Ateensi durii dimookiraasii ammayyaatiif waan gumaache hin qabu jedha. Waan gumaache hin qabu osoo hin taane waan gumaache qaba. Garuu wantooti keessaa hafan jiru. Kanaafuu kunis sobadhaa jechuudha. Afur dimookiraasiin bakka bu'iinsaa keessatti uummanni kallattiidhaan dhimmoota siyaasaa irratti ni hirmaataa jedha. Dimookiraasii kam keessatti? Dimookiraasii bakka bu'iinsaa keessatti uummanni kallattiidhaan ni hirmaataa jedha. Dhugaadha? Sobadha. Uummati bakka bu'aasaadha kan inni filatu dimookiraasii bakka bu'iinsaa keessatti. Dimookiraasii kallattii keessatti garuu kallattiidhaan kan filatudha. Kanaafuu inni kunis sobadhaa jennee bukkee darbinaa jechuudha. Gaaffii shanaffaa kaayyoon dimookiraasii hawaasummaa kaapitaalizimii haaromsuudhaan walqixxummaa fi hawaasa gita maleessaa uumuudha jedha. Kaayyoon dimookiraasii hawaasummaa maal hundeessuudhaan? Kaapitaalizimii haaromsuudhaan walqixxummaa hawaasaa fi gita maleessaa uumuudha jechuudha. Dhugaadha. Dimookiraasii liberaalaa keessatti mootummaan kaapitaalizimii hin hordofu, daldala keessa hin seenu. Kan hawaasummaa keessatti garuu mootummaan tajaajiloota uummati barbaadu, bu'uuraalee uummati barbaadu guutuudhaan gidduu seenuudhaan ni hordofaa jechuudha. Kanaafuu kunneen dhugaa ta'a jechuudha. Gara gaaffilee filannoo asii gaditti yogguu deemnu qooda fudhattoota armaan gadii keessaa adeemsa ijaarsa sirna dimookiraasiif kamtu barbaachisaadha? Ijaarsa sirna dimookiraasiif paartileen siyaasaa ni barbaachisu. Himaaleen uummataa ni barbaachisu. Yaadni uummataa ni barbaachisa. Kanaafuu deebiin hunda ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa kanneen armaan gadii keessaa dimookiraasii Ateensi durii ilaalchisee kamtu dhugaadhaa jedha. Lammummaan namoota mirga addaa qaban muraasa irratti daanga'ee turedha. Dhugaadha. Namoota muraasa irratti daanga'ee ture. Dubartoonnii fi garboonni hirmaachuudhaaf hin heeyyamamu jedha. Kunis dhugaadha. Hin heeyyamamu. Dimookiraasii kallattii ture jedha. Kunis dhugaadha. Deebiinsa hundadhaa jechuudha. Dimookiraasiin kamtu dhugaadha kan jedhuuf kunneen hundi dubartoonni keessatti hirmaataa hin turre, garboonnis keessatti yookiin gurraachonni keessatti hirmaataa hin turre, lammummaan namoota mirga addaa qabanii muraasa irratti daanga'ee ture jechuudha. Gaaffii sadaffaa akaakuu dimookiraasii isa kamtu sirna gabaa bilisaa deeggaruun beekamaadha? Sirna gabaa bilisaa kan deeggaru kanneen keessaa isa kamidha?
Dimookiraasiin hawaasummaa gabaa bilisaa ni deeggara moo hin deeggaru? Dimookiraasiin liberaalaa ni deeggara moo hin deeggaru? Gabaa bilisaa kan deeggaru dimookiraasii liberaalaadha jechuudha. Sirna gabaa bilisaa kan deeggaru dimookiraasii liberaalaadha. Afur, dhaabbanni dimookiraasii xabboo kan uummata Oromoo biratti walitti bu'iinsa hiikuuf gargaaramu maalla? Uummata Oromoo biratti jaarsummaadha jechuudha. Uummata Oromoo biratti kan gargaaru jaarsummaadha jechuudha. Himoota armaan gadii keessaa dimookiraasii ilaalchisee kamtu dhugaadha? Dimookiraasii ilaalchisee kamitu haqadhaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Ijaarsa sirna dimookiraasii adeemsa yeroo dheeraa gaafatudha jedha. Ijaarsi sirna dimookiraasii kan karaa yeroo dheeraa gaafatudha. Dimookiraasiin hirmaannaa mootummaa qofaan ijaaramuu danda'a jedha. Dimookiraasiin kallattii yeroo ammaa caalmaatti filatamaadha jedha. Deebiin hin kennamne jedha. Deebiin keenya Aadhaa jechuudha. Dimookiraasii ilaalchisee kamtu dhugaadha? Dimookiraasiin adeemsa yeroo dheeraa gaafatudha jechuudha. Adeemsa yeroo dheeraadhaan gaafatudha jechuudha.